Koree waldaa qaxxaamura diimaa idil addunyaatti itti gaafatamtuun quunnamtii uummataa Faatimaa Saator akka ibsanitti dhaabbatichi erga walitti bu'iinsi kaaba biyyattiitti mudate kaasee deeggarsa taasisuu itti fufeera. Haaluma kanaan naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti hawaasa rakkoof saaxilamaniif tajaajila yaalaa, nyaataa fi meeshaalee mana keessaa taasisee jira jedhaniiru. Walitti bu'iinsichi erga qabbanaa'e kaasnee kutaalee hawaasaa naannoo kaabaa, Amaaraa, Affaar akkasumas Tigraay keessa jiraataniif deeggarsa taasisaa jirra. Yeroo ammaayyuu deeggarsi fe'amee gara Tigraayitti geejjibsiifamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun lammiilee naannoo Affaar keessaa buqqaan 9,000f deeggarsa nyaataa taasisaafii jirra. Dabalataanis lammiilee buqqaan 9,000 ta'aniif deeggarsa meeshaalee manaa barbaachisoo ta'an taasifneerraa fi naannoo Amaaraatti deeggarsa wal fakkaataa taasisaa jirra. Dhiyoottis naannicha deeggarsa meeshaalee fayyaa ni taasisna. Kanaan cinattis dhiyeenya murtoo mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu dabarse deeggarsa namoomaa akka barbaadamutti dhaqqabsiisuuf haala kan mijeessu ta'uu dubbataniiru. Koreen waldaa fannoo diimaa idil addunyaa ji'oottan lamaan darban guyyaa guyyaan balalii meeshaalee yaalaa geejibu gara naannoo Tigraayitti yeroo 40 taasisuus himaniiru. Murtoon dhiyeenya waraana dhaabuuf murteeffame gaarii akka ta'e ilaalleerra. Erga waraanni dhaabbatee kaasee deeggarsa erguu dandeenyeerra. Deeggarsa namoomaa kanaan booda taasifamus dhaabbataan guyyaa guyyaatti ni taasifama jennee abdii qabna. Dhaabbatichi naannolee Sumaalee, Affaarii fi Oromiyaatti nyaataa fi talaallii beeladoota miliyoona 1.6 ta'aniif taasisuus himaniiru. Keessaa'uu waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa waliin deeggarsa kana saffisiisuuf hojjechaa akka jiranis dubbataniiru. In Amara, where we were able to support hospitals in Lalibela, Sekota. Torban tokko dura naannoo Amaaraan ture. Kanaanis hospitaalota Laalibalaa fi Soqotaa keessa jiraniif deeggarsa taasifneerra. Rakkinichi babal'achaa dhufuun gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti yoo babal'atu nutis waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa taasisuu dandeenyeerra. Dhaabbatichi kutaalee hawaasaa rakkoof saaxilamaniif deeggarsa meeshaalee yaalaa, nyaataa fi bishaanii taasisaa jiraachuus ibsaniiru. Yeroo itti aanus hojii deeggarsa kana cimsanii akka itti fufan mirkaneessan. Akka dhaabbata deeggarsa tajaajila namoomaatti qoqqobbiin kaa'amu rakkoo namoomaa kan hammeessuu fi lammiilee biyyoota miidhaan irra ga'e keessa jiraatan kan miidhu waan ta'eef kan isaan yaachisu ta'uus himaniiru.